Akkam nagaa jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii kana amma barnoota gabaabduu tokko isinii qabadhee jira. Innis immoo beekumsa waliigalaaf akka ta'utti faayidaa bishaan daakuun yookaan akka ijoolleen bishaan daakan taasisu fayyaaf guddina ijoolleef qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti daawwadhaa. Ijoolleen akka bishaan daakan yeroo taasisnu egaa ijoollee wajjin yeroo qabanna yeroo godhanna walitti dhufeenyi keenyas ni cima. Akkasumas immoo yeroo gaarii ta'e yeroo maatiin daa'imman waliin dabarsan keessaa tokko yeroo waliin bishaan daakanidha jechuudha. Carraa daa'imman isaanii akka waa baran gochuun kennaa guddaa maatiin daa'immaniif kennan keessaa isa olaanaadha. Qabeenya adda addaa waan adda addaa daa'immaniif kennuu caalaa daa'imman keenya akka waa baran gochuun yookaan akka beekumsa ta'e horatan gochuun kennaa guddaa nuti ijoollee keenyaaf kennan jechuudha. Umurii ijoollummaan akka ijoolleen bishaan daakuu baran gochuun beekumsa qofaaf osoo hin taane guddina qaamaaf akkasumas immoo dandeettii sammuu isaanii cimsuuf illee baay'ee gaariidha. Ijoollee guddisuu keessatti ga'een maatii tokkoo akka isaan hin miidhamne eeguudha. Akka ijoolleen isaanii miidhaan irra hin geenye akka ijoolleen isaanii seef ta'an hubachuun eeguun ga'ee maatiidha jechuudha. Ga'ee maatiin daa'ima guddisuu qaban keessaa isa tokko kanadha. Akka isaan hin miidhamne eeguu keessaa immoo akka isaan bishaaniin hin nyaatamne dursanii daakaa barsiisuun isa tokkodha. Biyya keenya egaa bishaan baay'een baay'achuu baatuyyuu biyya adda addaatti immersion yookaan bishaaniin nyaatamuun bishaan liqimfamuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Lubbuu daa'imman hedduu kan fixedha jechuudha bishaaniin liqimfamuun. Haa ta'u malee bishaan liqimfamuu yeroo jennu bishaan guddaa bishaan lagaa ta'uu hin qabu. Manuma keessatti illee ijoolleen xixiqqoon yeroo daa'imuutti ka'an yeroo kaanii dhaabbachuutti ka'an bishaan wanta qabiyyeen isaa gurguddaa ta'e wanta dheerina isaanii caalu keessa taphachuuf yeroo tuttuqan mataadhaan keessa seenuu danda'u haala ta'een keessa seenuu danda'u. Kanaafuu of eeggannoon murteessaadha jechuudha. Keessumaa immoo bishaan gurguddaa keessatti akka isaan hin miidhamne eeguun ga'ee maatii hanga ta'etti akka isaan hin miidhamneef immoo of beekumsa ta'e horatanii of hambisuu akka danda'anitti immoo bishaan daakaa barsiisuun isa tokkodha jechuudha. Faayidaa gurguddoo ijoolleen akka bishaan daakan taasisuun qabu keessaa muraasni inni jalqabaan jabina qaamaa fi foon isaaniif ni fayyada. Bishaan daakuun gosa ispoortii kan qaama hundaa hirmaachisu keessaa isa olaanaadha. Bishaan daakuun yeroo ijoolleen haa ta'u namni gurguddaa yeroo bishaan daakuu qaamni hundumtuutti hirmaata jechuudha. Kanaafuu qaamni ijoollee wal qixxaatee yookaan sirraa'ee qaamni isaanii sosochii qaamaa akka taasisu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba daakaa daakuun. Kun egaa jabina qaama isaaniif akkasumas immoo foon isaaniif ni fayyada. Guddina sammuu cimsuufis ni fayyada jechuudha bishaan daakuun. Qorannoon yuunivarsiitii Awustiraaliyaatti taasifame tokko agarsiisutti daa'imman kanneen ijoollummaatti daakaa baran yookaan bishaan daakuu baran kanneen biroo caalaa dandeettii ajaja hordofuu dandeettii barnoota herregaa akkasumas immoo dandeettii suura adda addaa kaasuu fi kan kana fakkaatan kanneen kaanirra dandeettii isaanii olaanaadha jedha. Barnoota herregaa irratti suura adda addaa kaasuu irratti ajaja adda addaa hordofuu irratti akka waliigalaatti sammuun isaanii kanneen kaanirra fooyya'aadha kan jedhu agarsiisa jechuudha. Qorannoon yuunivarsiitii Awustiraaliyaatti taasifame akka agarsiisutti. Kanaafuu bishaan daakuun jabina qaamaa fooniif qofa osoo hin ta'in guddina sammuuf illee ni fayyada jechuudha. Inni sadaffaan ijoollee fedhii nyaataa dhabaniif amala fedhii nyaataa dabaluu qaba bishaan daakuun. Yeroo yeroon bishaan xiqqoo ho'aa ta'e kan daakan yoo ta'e tokko sababa humna baasaniif yeroo bishaan daakuun ispoortiidha jennee yookaan eksersaayisii irra amma ta'etti humna baasu akkasumas immoo namni kamiyyuu bishaan xiqqoo ho'aa ta'e keessa sa'a dheeraa yeroo turuun fedhii nyaataa sanii dabala jedhama. Kanaafuu daa'imman fedhii nyaataa hin qabneef akka fedhii nyaataa godhaniif ni fayyada jechuudha bishaan daakuun. Inni garbiraan ijoolleen bishaan yeroo yeroon daakan hirriba nagaa fi boqonnaa qabu rafuun beekamu. Hirriba tasgabbaa'aa, hirriba abjuun ittiin baay'anne, hirriba jeeqamaa hin taane akka rafaniif ni gargaara jechuudha. Yeroo yeroon bishaan daakuun. Kana malees immoo akkuma sila jennee walitti dhufeenyi isaan maatii isaanii waliin qaban yeroo isaan bishaan keessatti yookaan daakaa keessatti maatii isaanii waliin dabarsan akkasumas immoo ba'anii naannoo isaanii waan ilaalaniif akkasumas hawaasaaf addunyaa naannoo isaanii waliin walitti dhufeenyi isaan qaban fooyya'aa akka ta'e agarsiisa. Kanaafuu jireenya isaanii gara fuulduraa keessatti yookaan jireenya hawaasummaa gara fuulduraatti jiraatan keessatti ijoolleen akkasii ijoollee walitti dhufeenya gaarii qaban walitti dhufeenya hawaasummaa fooyya'aa ta'e qaban ta'anii guddatu jedhamee yaadama jechuudha. Kanaafuu gaa yeroo yeroodhaan ijoollummaatti kaasanii daa'imman akka bishaan daakan taasisuun baay'ee gaariidha jechuudha.
waan hordoftaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.